Keenii mani maree nageen mootummoota gamtoomanii dhimma Tigraay irratti walgahii ariifachiisaa ifaan akka taasisan gaafate. Walgahiin kun jimaata dhufu ta'uu akka danda'u AFP'n maddeen dippiloomaatiikii eeruun gabaase. Oduu waraan dhaabuu kun erga dhagameen booda biyyoonni alaa UAE fi Chaayinaa murtee kan simachuu ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO fi dhalata Tigraay kataa'e Dr. Tedros Adhanom dhugaan mo'ataa jechuun Twitter isaa irratti barreesse. Ta'ullee ejannoon waraan dhaabuu kun gam tokko waan ta'eef humni TPLF waraan akka hin dhaabne himan. Gorsaan TPLF Isaayyaas Tasammaa loltoota Itoophiyaa cufti naannicha keessa baafamuu BBC'tti garuu ammallee milishaan Amaaraa fi loltoota Eertiraa ba'anitti waraanitti fufuu dubbata. Elected government of Tigray is back in Mekelle in the capital. Mootummaan Tigraay filatamee gara magaalaa guddittii Maqaleetti deebi'eera. Mootummaan kun akka heera biyyoolessaa fi naannootti kan filatamedha. Mootummaan Finfinnee jiru bakka inni hin jirretti dhukaasa dhaabuu gartokkee labseera jedha. Ministeerri muummichaa barreessaa olaanaa UN'if waraana guutuu Tigraay keessaa qabnu baasneerra jedhee itti hime. Qondaalonni siviilis achi hin jiran jedhe. Kanaaf mo'amaniiru. Guutummaatti barbadaaniiru. Loltuun mootummaa Itoophiyaa tokkollee Tigraay keessa hin jiru. Kana sitti himuu nan danda'a. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti waraanni Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa ammallee Tigraay keessa jiru. Gama lixaatiin humnoonni ittisaa Tigraay jara kana Tigraay keessaa baasuuf waraanaa jiru. Garuu loltuun Itoophiyaa tokkollee hin jiran. Waraanni Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa ammallee lixa Tigraay keessa jiru. Hanga qaamoleen kunniin naannicha guutuun gadhiisanii ba'anitti waraanichi itti fufa. Challenge the international community to do now. Haala namoomaa naannichaatiin ammoo hawaasa idil addunyaaf wanti dabarsuu barbaadnu uummanni garri caalu naannichaa mootummaa Tigraay jala jira. Kanaafuu hawaasni idil addunyaa mootummaan Finfinnee jiru qarqaarsa akka hin dhiyeessine nu danqeera jechuun sababa dhiyeessuu hin danda'an. Qarqaarsa idil addunyaa hunda uummata qarqaarsi barbaachisu gara caaluuf fiduu danda'a. Haalli qabatamaa lafarra jiru qarqaarsa geessuuf kan haalaan mijatedha. Uummanni kun dararaa hedduuf saaxilamaniiru. Amma garuu rakkoon kun uummatarraa waan ka'eef hawaasni addunyaa uummata keenyaaf nyaata dhiyeessuuf nu qarqaaruu qaba. Wanti uummanni Tigraay yeroo duraaf gaafate nagaan akka jiraatuu fi waraana haganaa fiduun maaliif barbaachise kan jedhu ture. Wanti inni jalqabaa ta'uun irra jiraatu lammiileen Itoophiyaa wanta ji'oota 8f adeemaa ture irraa aara galfachuudha. Ammuma kana wayitan sitti haasa'utti tajaajilli ibsaa fi bilbilaa Maqaleerraan kan hafe Tigraay bakka biraan jiru. Wanti jalqaba dhufuu qabu uummanni gara jiru idileetti deebi'uutu irra jiraata. Namoonni gargar badanii turan wal barbaada. Yeroon kun yeroo gadda keenya itti ibsannudha. Takka turree waan ta'ummoo laalla. So this is the time to mourn and we have to wait and see what happens. Haala halkan kalee naannichkee ture jiraattota magaalaa Maqalee gaafanne turre. Amma richiitiin dhukaafamaa jira. Dargaggoonni gara magaalaa dhufaniiru. Naannoo siidaa wareegamtootaa Tigraay fi kaampii Awaashitti raayyaa ittisa biyyaa to'atanii turan. Waraanni Tigraay naannoo Maqalee fi kaampii Mallas fa'i jiru jedhamaa jira. Kaleessaa qabee of eeggadhaa jedhamaa turre. Amma baay'ee gammanneerra. Amma Maqaleen jira. Humni mootummaa baheera kan jedhuun uummanni gammachuu ibsa.